Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinan immoo tabsaa'ee Dhiheessaati. Haalawwan jajjaboo yookaan gurguddoo torban darbe kana argaa turre keessaa tokko jaarmoliin poolitikaa biyyattii jechuun Itoophiyaa keessatti argaman haala wal fakkaatanuun keessaa haala akeeknii fayyadaan poolitikaa isaanii wal fakkaatu yookaan walitti dhiyaatuun hariiroo fi hiriira adda addaa uumanii keessaa mooraa gurguddaa Sadii uumamanii as ba'u isaanii arginee jirra. Kana keessaa lamaan isaanii federaalizimii amma bakka jiruu fi keessaa inni tokko immoo heera biyyattii isa lafa jiru kanas akka itti fuftaasisuu kan jedhuuni. Warri gartuun kan biraa immoo kan lamaan isaanii walitti qabamanii ka'an immoo warra isaanillee ofiin hin jedhanu humnoonni gara biraaf uummannis warra aadaa jedhuunidha. Jaarmolii gartuulee sadii keessatti wal gurmeessan kana hariiroo waliin uuman kana wal ijaaran kana gidduu isaanii garagarummaa akkamiitu jira laata? Walfakkeenyi jirummoo jiraate hoo? Warruma immoo walitti dhufan keessaa fakkeenyaaf amma gartuusa addi bilisummaa Oromootti dabalame keessaa waliin isaanii keessa garagarummaan jira laata? Wanni irratti wal fakkaatan immoo maal kan jedhu fi kan kana wajjin wal qaqqabatan tokko kakaafnee ilaaluu jechnee keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya Obbo Gaashuu Lammeessaa jedhamu. Obbo Gaashuu Lammeessaa miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa dhimma jaarmaa fi poolitikaa yookaan dhimma siyaasaati adda bilisummaa Oromoo keessatti. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Gaashuu waan duragaa yeroo keessanii baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Ittiin jalqabuudhaa fi gara isa dhimma keessa jabaatutu hin darbinii addi bilisummaa Oromoo hooggannisaa dhaabni illee durumaa uummata gidduu jira akka lafa jalaatiin hooggannisaa erga gara biyyaatti deebi'ee waggaa tokko walakkaa darbeera. Gabaabumatti guyyaa gaafa hoogganni gara biyyaatti deebi'ee fi isa har'aa kana gidduu kan argaa jirtan qilleensi poolitikaa lafarra jiru maal fakkaata? Akkamitti adeemaa ture? Fooyya'aa, mijataa, simataa ta'aa immoo kan ofirraa nama dhiibu yaaddessaa keessaa immoo yeroo jaarmoliin mormitoota biyyatti akka dachaanu affeerraan dhiyaate sana hundi keenya kan yaadannu meheddaara poolitikaa yookaan dirree poolitikaa bal'isu kan jiru tokko iyyuu irra deebi'amee himame waan akkasii mul'achaa jiramu faallaa sanaatu argina laata. Kan ammoo kana gaafa dhufiyyuu koomeen tokko waan dhaga'amu fani adda bilisummaa Oromoo irratti nutti as ba'an jiranu argaa hin jirru. Tarii haala kana wajjin wal qabaa laata wanti dhaabni akka barbaadameen uummatatti achi ba'ee uummata wajjin arguu mari'achuu dadhabee fi sayyuu immoo filmaannoo yeroon isaa gabaabataa adeemaa jira. Maal fakkaata kun rakkoo akkamii jira? Fayyaa ta'e tasfaa'e. Ergaa biyya galleemma waggaa tokkorra darbeera. Bara 2018 gaafa Septembar 15 ture hoogganni adda bilisummaa Oromoo gumaa'ee ka biyya keessa galee biyya yeroo galu sanas immoo injifannoo qabsoo siyaasaa ummati keenya mul'iseeni gallee dirree dimokiraasii biyya sana keessatti tarii bal'atinnaa hireen ummatootaa kana keessatti kabajamuun mala dimokiraasiin deemee walqixxummaan deemee addi bilisummaa Oromoos ta'e saboonni cunqurfamoo dhaabotiin Oromoo kaanis dhaabotiin biyyattii keessa jiran karaa nagaadhaa qabsoo isaanii gaggeessanii gara filmaataatti dhiyaatu kan jedhu abdii guddaan galle gara mootummaa sirna darbe sana keessattis mootummaa waan sirreeffatu walumaan sirreessaa waan fofooyya'uu qabu walumaan fooyyeessaa akkasitti biyya keessatti sochii goona jenneeti kan galle jechuudha.
Kanas mootummaa wajjin walta'iinsaan galle Asmaraatti yeroo lama marraa lamarra deddeebi'amee dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa yookaan EPRDF yeroo sanaatiin kan wal ta'ame ture. Kana seenaa isaa uummati keenya hundinuu ni beeka. Akka biyya gallee expectationiin keenyi shakkiin iyyuu haa jiraatu malee garuu guddaa ture. Uummata keenya wajjin wal agarree waggaa 27 keessatti qabsoo karaa nagaadhaa bifa ittiin qindeessinu irratti hojjenna jennee turre. Gaafa gallee uummata keenyaan gaariitti simatamne, uummati keenya galatoomu kan dhaaba kana waggaa 27 itti hidhamaa ture, itti ajjeefamaa ture, itti biyyaa bahaa baqataa ture, itti hiyyoome, itti rakkate bifa takkaa itti irraan dheegne olitti adda bilisummaa Oromoo simate keessummeesse. Uummati kun mootummaa kana biratti deebihee yeroo ilaalamu bifa yakkaa tokko fakkaate sochiin keenyituu hin turin. Sochiilee adda bilisummaa Oromoo ugguruun godinaalee hunda irratti Finfinnee irratti waadaa waa walii galame mootummaa sana wajjin waa waliin haasa'ame dhiifamee qabsoo karaa nagaadhaa deemsisna jenne sun hundinuu dhiifamee miseensotiin adda bilisummaa Oromoo hidhamu, warri ABO simatanii godinaalee irratti hidhaatti galu, bakka bu'uuteen isaanii wallaalchisu, adda bilisummaa Oromoo illee akka hin sochoone illee dhorkamu. Waggaan tokko darbe kun atakaaroodhumaa fi rakkinatti darbe jechuudha. Waggaan tokko yeroo salphaa miti. Waggaa kana keessatti dhaabni kun uummata sana qabatee, uummata Oromoo qabatee sochii bal'aa fi sochii dheeraa kan wannoo keenya amna politikaa keenyaa gabaabsuu danda'u ni goona turre. Haa ta'u garuu mootummaa sana wajjin wal qabuudhumaa fi atakaaroodhumaan yeroon kun gubate uummataafis homaa wanti fayyade hin jiru. Dhaabni kunis immoo gahaatti keessa deemee akeeka isaa fudhachiisee waajjira isaa bal'isee filmaataaf yerootti qophaa'ee gahaa hin turre. Haa ta'u garuu sanumaan utuu jirruutumaa wal qabamee jiramu amma baatii muraasa kana dura wanni mircaa boordii yookaan immoo filmaataa fi kan reejistarii ta'anii nuu kennameera. Waraqaa filmaa arganneerra seeraan galmoofnee karaa qabsoo nagaadhaaf socho'uudhaaf biyya keessatti hoogganoonni keenya, miseensonni keenya zooniilee adda addaatti bobba'anii reefu eegalu jechuudha. Sana bakka eegalan kana keessatti iyyuu gurri bakki adda addaatti ni jira. Ammallee miseensonni keenya kanaa eegalan malee warri sochii godhaa turan hoogganoonni keenya, qondaalonni dhaabaa baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru, hidhaarraan gadhiifamne. Haa ta'u garuu immoo sochiilee xixiqqoo mul'attu amma gaggeessaa jirra. Haala kana keessattuu Oromiyaa nuti keessa gaggeessina jennee jirru bakki baay'ee bakki sochii itti gaggeessuu hin dandeenyedha. Komaandi poostiin bulaa jira, waraanaan bulaa jira, naannoon Booranaa, naannoon Gujii, naannoon dhiyaa Wallagga keessa waraanumaan bulaa jira jechuun dandeessa. Namnuuf gadhiisee dabballoonni dhaabaaf gadhiisanii hoogganoonni dhaabaaf gadhiisanii akka barbaachisutti uummata sana mariisisuun ulfaataa yeroo ta'ee fi yaaddessaa yeroo ta'e kana keessatti ni jira. Kanaaf sochiin biyya sana keessatti gahaatti dirree dimookiraasii bal'atee namni gahaatti socho'ee qabsoo karaa nagaadhaa godha inni jedhu akkuma jirutti gaaffii jala ta'ee ammoo adda bilisummaa Oromoo hamma danda'ee ergaa reejistireeshinii isaa argatee sochiitti jiraa jechuudha. Walumaa gala biyyattii immoo yeroo ilaaltu sochii gahaadhaa fi kan nama qopheessu hin fakkaatu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Meeqa gabaabumatti garuu abdiin isin qabdanu hagami filmaanni kun akkatti yaadametti gabaan amma rakkoo jiru kakaaftaniittu kana caalaa ta'uu danda'a. Irra caalaan Oromiyaa komaand poostii jala ta'uunsaa hidha mudumtiyyuu yeroo ammaa kana waanuma nama ajaa'ibuyyuu irra caalaan hidhamaas immoo Oromoodhuma ta'ee jira. Sana keessaa immoo deeggartoota miseensota bakka buutota adda bilisummaa Oromooti. Ammalaa torban darbe kana keessa guyyaa 3-4 caalu gabaasa tokko dhaggeeffadha. Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti ONN irratti naannoo Iluu Abbaa Booraa naannoo Beddellee Cooraa Qumbaabii tokko fa'aa irratti iyyuu nama haasofsiisu. Naannoo sun egaa komaand poostii keessa iyyuu miti. Namoonni kun warri yaada kennan kanneen isaanii kan qillintootti ji'a 2-3 fa'aa dabarsanii dhufanidha.
kan marraa lama fa'aa qabameetti deebi'ee jira. Sanumayyuu ta'e ammayyuu manuma keenyaallee gadi baanee jireenya guyyaa guyyaa baafachuudhaaf iyyuu rakkoo guddaa keessa jirra. Halkanillee mana keenya jala bulama tokko tokko mana keenya jala bulu bakka nu deemnetti nu faana deemu kana jira. Akkam abdiin keessa nagami filmaatu akkana waa'ee rizaaltii isaayyuu miti. Akkuma ta'ettuu geggeeffamu dhumti isaa agami. Maaliif wanti kun jijjiirama guddaatu irraa argama jedhetu eegama. Eenyutu mo'ataa eenyutu mo'atootu hin taane jijjiirama tokko waan eegamu. Addunyaan jijjiiramoo irraa eega. Hagami abdiinsaa. Yaa nuti akka abdii qabnuu fi akka mootummaan amma jiru kunis piroomisii galetti waadaa galetti filmaati kun yeroodhaan akka gaggeeffamuttidha. Nutis yeroo isaatti akka gaggeeffamu irratti abdii ni qabna jechuudha. Garuu haala waliigalaa biyyichaa yeroo ilaaltuu fi xabiyaa amala mootummaa hamma jiru yeroo ilaaltu filmaata kana yeroo gabaabaa tofe yeroonsaa kana keessatti jeequmsa adda addaa kaasuun nama hidhuun komaandi poostii jedhanillee waraanallee bobbaasanii zooniilee jeequun filmaata kana akka darbu taasisuudhaafis sochiin waan fakkaataa tokko ni mul'ata jechuudha. Yeroo filmaata kana keessatti rakkoodhuma keewosii biyya sana keessatti uumuudhaan atakaaroo dhaabota siyaasaa wajjinii fi warruma paartii Ihaadig duraanii amma EPP keessa jiran ni alattiyyuu wajjinis atakaaroo eegaluun kun filmaata sana fi dirree gahaatti qopheessaan jiran waan fertile ta'e tokko qopheessaan jiran jechuudha dirreessa. Maaliif kun immoo kan mul'isu indikeeshiniin isaa filmaati kun waan darbuuf akka darbuudhaatii fi waan karaa saaqataa jiru fakkaata jechuudha. Haa ta'u garuu mootummaan abdii galetti nuti filmaati kun yeroo isaatti ni ta'a jennee qophii amma dandeenya qophii amma barbaachisaa ta'e addi bilisummaa Oromoo biyya keessatti godhaati jira. Uummata isaa wajjin irratti hojjetaa jira. Jijjiiramni illee gahaatti akka irratti argamu godhaa jira. Injifannoodhaaf illee dhibbarraa dhibbatti of qopheessaatii jirra jechuudha. Kanadha garuu gara haala jiru walumaagala dimshaashatti jiru rakkoo dinagdeedhaa jiru rakkoo nageenyaa jiru rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti walirratti tuulamee jiru kana yeroo ilaaltu garuu indikeeshiniin filmaata dirree bilisa ta'ee nagaa ta'ee uummata gammachuudhaan deemee mootummaa koo kanan filadha jedhee nama koo kanan filadha jedhee of qopheessu keessatti jiranitti fakkaatu. Uummatni hundi sodaa keessa jira filmaataaf wannooti. Namni har'aa boruunan hidhama jedhee jira rakkoon dinagdeetu jira hiyyummaatu jira beelatu jira hojii dhablummaatu jira saamamuun ammallee itti fufee jira. Kun hundinuu uummaticha abdii dhabsiise. Dabalee mootummaa sana keessa kan jiru ammallee kan mootummaa sana keessa jiru warreen sirna darbee tajaajilaa turanidha. Sirna darbee tajaajilaa warra turanidha. Shift godhanii jijjiiraa kabeebsaatiif fidanii uummata kana keessatti filmaataaf ni deemnaa. Warri kun immoo akka amma argaa jirutti konfidensii ofirraa qabaachuu dhabuu ni malu. Konfidensiin filmaata kana ni mo'annaa. Uummati nu filaa, uummati garaa nuu laafeera, uummati deebinee yoo dhiqannee dhufneeyyuu amantaa nurra gahaa nurraa godhattee nu fila kan jedhu waan hin qabaannee fi jeequmsaaf waan dirree qopheessan ni fakkaata. Kaaniin adda bilisummaa Oromoodha jedhanii, Dagiraabaadha jedhu, Shaneedha jedhu, arraboota adda addaa baay'isuun amaloota adda addaadhaan uummata hidhuun kun hundinuu waan mul'ataa jiruu fi indikeeshiniin isaa baay'ee shakkisiisa jechuudha. Filmaati gahaatti deema yeroo jedhame keessatti ni deema inni jechuudha. Haala isaa immoo bulleetti ilaalla walumaa galatti. Walumaa galatti yeroodhuma burjaajii yeroo afaan faajiiti yeroo konfiyuuziniiti uummata soliin dha'uudha kan heddummate eenyu maal akka barbaadu iyyuu hubachuun hin danda'amu. Yeroo tokko tokkos immoo har'a waa jedhamee borganama immoo deebi'ee sobaan nuti kan hin jenne maal jedhama. Filmaatu kanaan wal qabatee kaleessa kana dheengadda kana immoo ammas oduun tokko adeemaa jira. Hin mirkanoofne baatii ja'an tarii baatii ja'an achi dheerachuunsaa hin oolu kan jiru tokko jira. Kunis immoo ammumayyuu haalli itti jiramu kun haala mootummaan seera qabeessi aangorra hin jirredha. Baruma cimsaa kan waliigala isaa waggaa tokkoof walakkaa baatii tokko as immoo sana caalaayyuu haala yaaddessaatu uumamee jira. Erga dhaabni EPP jedhamu Ihaadigin bakka bu'ee erga dhiyaas immoo sana caalaa haalli jiru yaaddessaa ta'ee jira. Waa'een mootummaa waa'ee seeraa gaaffii jala galee jira.
Maaliif ittuma gadi taa'ame wanti hundumtuu dhaaluutti gadi taa'ame aangoonis hin dhaalamaa fakkeenyaaf amma dura ta'an Ihaadig akka pirezidaantiitti of dhiyeessaa jiru. Egaa mootummaa saaluma sanaan dhaala jechuu ta'ee namaaf hin galle. Kun jira gaanuma teenye ilaalla waan iddoo namaaf sustaa otoo dubbannu sagalee gidduu waan akka wayitaati yoo konnekshinii garaagaraa naannoo keessanii qabaattan meenaa ilaalaa wayitu korkor jetti gidduudhaani. Waan keenya isa guddaa irraa qabannee dhiyaanitti dabarraa wannootuma heegaman keessaa tokko jechuun danda'amu torban darbe kanaa kaafne argaa jirru maali jaarmoliin poolitikaa kun wal fo'anii sort of wal godhanii akka wal fakkaatan akka fedhii isaanii akka akeeka fi ajandaa poolitikaa isaaniitiin hanga tokko gama qabachuun saayidii qabachuun categorize wal gochuun kun mul'achuun isaa waanuma eegamaa turedha. Maaliif kunis afaan faajii burjaajii sanatti dabalaa ture uummata kanaa fi haala kanaan tokko isaa Hiwaat Maqaleetti waamee federaalizimii sabaaf sablammootatii fi heera biyyattii badiirraa baraaruudhaaf kan jedhuuni kan himatanitti gara jaarmaalee 50 hirmaate jedhanii kun hagam dhugaadhaan dhugaafii guddaadha. Inni lammaffaan gartuu adda bilisummaa Oromoos keessa jiru jaarmolii 10 sana keessaa beekamoo kan ta'an akka adda bilisa baasaa uummata Ogaaden akka adda bilisa baasaa uummata Sidaamaa Si'aan kan Gambeellaa kan Beenishaangul kan Afaar kana sinitti barbaachisu beektu. Kana inni sadaffaan immoo wal ta'anii miti mooraa tokko keessatti akka argamanutti kan fudhatamanu Izemaadhaa fi samhaaraa uumamaa jiru kana EPP dha Biltsiginnaa paartii maaliif inni namatti ija tokko ilaalaa jira isaaniin warra federaalizimii kanas chaalenji godhaa jiranu akka ajandaa harka lafa jalaatiin irra deebi'an himaa ture lafa jalaa miti funoota kaartaa fa'aa jedhanii jaarmiyaa sabummaa irratti hundaa'e kana seeraan balleessinaa caasaa bulchiinsaa amma jiru kanayyuu hin diignaa waa'ee afaanis afaan keessa galchuu kana gaafii keessa galchuu kana waan ta'eef jarri kun warra ahaadaa jedheetiyyuu ilaala uummanni mooraadhuma sadii jechuu dandeenya gabaabaatti. Isa warra mooraa sana sadan gidduu yoo isin danda'ame garagarummaa akkamii argitu fakkeenyaaf abaa'uun maaliif Maqalee isa Maqaleen dhannee yookaan warra PP kanaa fi warra Izema kana fa'aa wajjin maaliif hiriiruudhaaf fedhiin godhanne. Sanuma wal qabatee garagarummaan jiru kun maal laata kan walitti isin hin fidin maal inni? Ayyee fayyaa ta'e garagarummaan amma mooraan Itoophiyaa keessatti torbaan kana keessa yookaan baatii bagara keessa kan deemaa jiru mooraa sadiitti wal qoqqoodaa waan jiru fakkaata tulaba keessa. Mooraan sadan kana keessaa tokko ijaarsa EPPti. EPP kanaan dura dhaaboti naannoolee bushan walitti cuunfamanii akkuma tokkottu EPP sana kan jedhu sana ijaaran kaan immoo warra federaalizimii sirna federaalizimii heera mootummichaa ni tiksina akkaataatti EPP'n deemu kun karaa miti jedhanii warra jaraa mormanii gaardii federaalizimii duraanii sana kan godhanidha. Kaan immoo sabaaf lammoota kanaan dura saboota cunqurfamoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin kan turan bara dheeraadhaaf iyyuu FD dhaabnee biyya alaa keessattis biyya ollaa keessattis wal ijaarree kan waliin turre har'a immoo biyya gallee saba cunqurfamaa keessaa kan akka warra Affaarii kan akka Agawoo warra Qimaanti hunda wajjinuu wal taanee saboota cunqurfamoo jaarmiyaa tokko jalatti agoobara tolfannee kadeemaa jirrudha jechuudha. Kana keessatti nuti akka adda bilisummaa Oromootii fi dhaaboti siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal ta'anii federaalizimii morminu ni deeggarra federaalizimii warra waa'ee dhimma federaalizimii qabatanii deeman wajjin tiyoorik isaa wal fakkaata kan keenyas kan isaanis jechuudha. Wal fakkaata ammoo bakkatti garaagarummaa qaban jira. Warri amma Maqalee irratti wal gaani tokko ammaan dura waggaa 27 fi federaalizimii dahoo godhatanii sirna federaalizimii dahoo godhatanii uummata biyyattii guutuu addattis immoo uummata Oromoo cunqursaa gara maleedhaa fi hidhaa gara malee kan irratti raawwataa turan.
jarri kun. Har'a garuu gaardima federaalizimii duraanii sana qabataniiti achi as bahanii federaalizimii ni tiksina heera mootummichaa ni tiksina. Heerri ammaan dura jala turame sin dahoon sirna federaalizimii ammaan dura turame uummata Oromoo hiyyoomse hidhaatti hambise gadadootti hambise biyyallee dhabsiise uummata Oromoo iyyuu miti sabaaf sablammoota biyyattii jiranii dahoo federaalizimiidhaan guddoo warra miidhaa turan. Kanaaf gaafatama tokkollee ittiin fudhan. Gaafatama tokkollee hin fudhan. Garaagarummaan keenyaaf isaan qabnu sanadha. Nuti immoo karaa nagaadhaa, karaa dimokiraasiidhaa, dirreen dimokiraasii bal'ate uummati biyya keessatti sirna federaalizimii haa ta'u, hiree murteeffannaa mataa isaati bifa barbaadeen abbaa barbaade mootummaa barbaade mataa isaa haa filatu jenneeti akkasitti warra socho'aa jiru. Kan sirna darbe keessatti garuu balaasee badiilee geessisaa bahan gaafatama olaanaa fudhatanii deemuu jenneeti amanna. Warri EPP gaaffiin sabaa, gaaffiin waloodhaa akka gaaffii nam tokkee akka gaaffii dhuunfaatti deeme gaaffiin sabaadhaa hafe akka gaaffii dhuunfaatti haa deemuu warra jedhanii guddoo har'a akeeka addaa qabatanii warra deemanidha jechuudha. Isaa wajjin guddoo wal faallessa akeeka. Waan wal fakkaatu hin jiru. Fakkeenyaaf dhimma sabaa irratti nuyi walabummaa Oromiyaa kan jedhu akeeka keenya irra jira. Hiree murteeffannaan bara keenyaa gaaffii sabaati gaafata. Walabummaa Oromiyaa yeroo jennu paakeejiidha. Oromiyaan guutuun walaboomuu qabdi, bilisa bahuu qabdi jechuudha. Bilisa yeroo jennu immoo karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa aadaa, hawaasummaa waa hunda walitti qabatee lafti ishees namni ishees akka walaboomudha jechuudha. Har'a garuu akkaataa warri EPP deeman irratti gaaffii walabummaa jiraachuu baatuyyuu magaalonni gaaffiin jimlaadhaan utuu hin taane sharafamee chirchaaroodhaan akka deemutti yaadaa jiru. Fakkeenyaaf gaaffii Finfinnee. Gaaffii Finfinnee laata. Gaaffiin Finfinnee characharamee Finfinneen seenaanii fi aadaan ishee ilaalamuu hafee hiree Finfinneedhaa kan murteessu aayilaandii taatee biyya keessa namoota Finfinnee keessa jiraatu malee seenaa ishee miti kan jedhu kaasu. Nuyi garuu Finfinneen handhuura Oromiyaati jenna. Lafti kun seenaan kan Oromooti irraa weeraramee jenna. Lakki Finfinnee jiraattotatu murteeffatee fudhata Oromiyaa irraa iyyuu baasanii akka qaama tokkootti fudhata kan jedhu qabu. Har'a Finfinneen fudhate boor Jimmatu fudhatama. Iftaanii Direedawaa fudhatama. Achi Adaamaa fudhatama. Magaalota Oromiyaa keessa namoota jiraantu hiree irratti qaba malee sabi irratti hiree hin qabu murteeffachuuf kan jiru. Kana kaasu. Kun garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf gaaffii sabaa kaasne. Gaaffii sabaa, gaaffii waloo, abbaa biyyummaa isa sana kaasna jechuudha. Finfinnee irra eenyuyyuu haa jiraatu, abbaan fedhee haa jiraatu, garuu Finfinneen handhuura Oromiyaati. Adaamaan magaalaa Oromiyaati. Direedawaan magaalaa Oromiyaati. Jimmaan magaalaa Oromiyaati. Naqqamtee Amboo akkas jechaa jiru. Oromiyaa irraa adda bahanii namoonni muraasa achi keessa jiraataniif waan achi keessatti nuti bulcha jedhanii hiree godhatan hin qabu. Isa kana. Tokko kabiraan warri warra EPRDF duraanii lalisanii fi sirna federaalizimii duraanii lalisanitti ol si deebise akkuma isin jedhe namoonni kun gaafatama biyyattii irratti balaa ta'aa turee fi gaafatamanii qabu. Isaan gaafatama qabu jechuu qofatti tuntaa warra har'a EPPdhaan dahatan illee waloodhaan gaafatamuu qabu. Sirna sanaaf warri tajaajila kennaa bahan sirna darbeef tajaajila kennaa bahan maqaa siyaasaaf jijjiiran malee eenyummaa isaanii of hin jijjiirre. Of hin jijjiirre. Biyya Oromoo keessatti kanneen cunqursaa bahan, kanneen ajjeesaa bahan, kanneen saamaa bahan har'allee bakkuma sana jiru. Hojii mootummaadhaan haa ta'u qabeenya horachuudhaan. Gaafatama tokko kan irraa fudhatee hin jiru. Kun
biyya Oromoof Itoophiyaa qofa duwwaa irratti ta'e malee biyya lafaa keessatti hin taane. Biyyi lafaa itti fincilee itti qabsaa'ee waggaa dheeraa mootummaa tokko yoo kuffise sirna mootummaa inni kuffise jastisiif dhiyaachuu qabu. Gaafatama jala galuu qabu. Biyya Masriitti Ijipti fincilee uummati diddaa godhee Hosni Mubaarakiin kuffise Hosni Mubaarakiif gartuunsa har'a mana seeraa jiru jechuudha dhiyaatanii. Malee deebi'anii aangoon qabanne maqaa jijjiiratanii. Biyya Sudaanitti ilaala. Eengadduma. Sirna sanatti uummati didee fincilee jijjiirraa hundee godhee warri sirna sana tajaajilan Bashir Waaqaa gaditti uummati isa ilaalu har'a mana hidhaa jira gaafatama jala galee. Kanaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti jijjiirraa hundee barbaachisaa. Jijjiirraan kabeebsaa sirna sanallee maqaama jijjiiree tursa malee dinagdeen ni saame, qabeenyaan ni saame, uummatan ni hidhe, nama hiyyoomse, biyya aree ammallee suma sanatti jira. Jijjiirraa kabeebsaa jechuun warri PRDF'n lalisan ta'e Maqaleetti lalisan warri Finfinnee jiran lachuu immoo warra kana keessa warra jiranidha. Jijjiirraa kabeebsaa kanatti warra amananidha. Kanaaf keenya bifa addaati. Isa jedhudha Siyaasaa sadanuu bifa kanaan garaagartummaa qabu siin jechuudha. Waan xiqqoo yuumiti waan akka malee wal'aa jiru tokko jira. Dhiyeenya kana baatii ifatti kanas ba'e egaa baatii 3-4 caalu garuu sana dura baatii 5-6 irratti hojjetamaa ture jedhamee gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhamu tokkotu dhaabatee jira. Isa keessaa addi bilisummaa Oromoo jira. Odeeffaan kaleessaa jira. Ofeekoodhaa. Ambiraanyu Jaarmolii Jeneraal Kamal galchuufaan jiru. Amma kun ta'ee baatii tokko fa'aa tun caaliin waa'een EPP kun immoo jabaachaa as dhufee dhiibee dhufee amma gaa odeeffaanidhaan waan hafe waan dhabame fakkaata. Iyyannaayyuu koomishinii filmaataatti akka dhiyeeffatanii galfatan dubbatamaa jira. Nuti innis durii diigameera haaraa ta'anirraa kan jedhu. Haa ta'uyyuu immoo malee odeeffaa keessatti warra duraan ihaadii turan keessaa waati ifatti didee hafeera. Warra sadan keessaayyuu immoo odeeffaa keessatti garagarummaan ejjennoo filaalchaa uumame keessaa warra aangawoota warra gubbaa jiran muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi fi Obbo Lammaa durataadhaaf itti aanaa durataa gidduutti garagarummaan uumamee ifattuu bahee akka malee walaasofsiisaa jira. Kunoo akkam taaree inni gaaddisa hoogganaa Oromoo kaleessaa suni jira itti fufamoo hafeera jechaadha. Warri hafe moolii itti fufamoo isa mooraa amma uumame kanaa wajjin akkamitti waliin adeema laata? Gaaddisi hoogganoota Oromoo jedhu konseptiin isaa hedduu gaariidha. Walitti dhufeenyi kunis baay'ee gaariidha. Itti amanneetti waan kana ijaarre jechuudha. Warri EPP ODP kan jedhaman duraanii diigamne jedhanii labsanii yeroo diigaman automaatikaalii ni diigamaa jechuudha gaaddisa Oromoo keessaas gaaddisa hoogganoota keessa automaatikaalidha. EPP itti dabalamanii EPP wajjin immoo kaayyoon keenya walitti dhufu akeekatti hin deemnu walitti dhufu jechuudha. EPP dhufee gaaddisa kanatti dabalama kan jedhu hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf warri hafne ammayyuu walumaan jirra. Warri hoogganoonni dhaabota siyaasaa kaanii fi dhaabota siyaasaa warri walitti hafne ammayyuu waliin jirra. Kana caalaayyuu wannoo keenya deemsa keenyaa fi hojii keenya kana caalaa ni bal'isna jennee jirra. ODP'n keessaa bahes ODP'n keessa jiraates hojiin keenya garuu kan dhaabbatu miti jechuudha. Humni kun ilmatti fufa filmaataaf illee of qopheessa injifannoolee kan waloo waliin ni fida kan jedhuun itti jirra jechuudha. Garuu ODP'n automaatikaalii of labsee baheera baahuu isaa miti of labsee diigeera kan hin diigame wajjin immoo kan hin jirre wajjin qilleensuma irratti gaaddisa gochuu hin dandeessu agoobara nu keessatti hin qaban jechuudha. Gaariidha. Wanti kun egaa waan akka malee uummata soliin dhaajuu keessaa tokko kanaadha dhugaa dubbachuu fi
OPDO irraa odeeffaa taa'amee takkatu immoo inni safee kunoo PP taa'amee isuma keessattuu akkasii uumameera. Gaafii waliigalaa immoo Ihaadigi akka jirutti PP PP Bilisiginnaa paartii ta'uun hundumti isaayyuu dhugaa akka malee waliin naadha. Kunis immoo uummataa fi biyyattiidhaaf baay'ee yaaddessaadha. Maaliif uummanni kun waan maqaa isaatiin ta'u yeroo yerootti ta'u guyyaa guyyaatti ta'u sirriitti hubachuun mirga isaatii irra caalaa immoo nageenyumaaf tasgabbii sammuutiif iyyuu barbaachisaadha wanta akkasii. Gaamee dhuma lafaana bu'aatu iyyuu gara bitta deema saduu laallaa biraa akka hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'een hayyoonni Oromoo kan biyyi irra caalaan kan biyya alaatii gara biyya adeeman deebi'aa adeeman kan biyya keessas jiranu hedduu walgahii guddaatu gaggeeffatanii turan. Walgahii isaa irratti adda bilisummaa Oromoo fuulduratti mul'achaa ture. Kanatti fakkaatutti akka keessummaa kabajaattu amma yaadadhutti akka keessummaa kabajaattu kan haasaa godhe Obbo Daawud natti fakkaata. Walgahii sana irratti murteellee hojjechuu baanne waliigaltee jajjabootu darbanii turan. Wanti sun maalitti jira akkamitti adeemaa jira laata? Maal kan silaa kan keessaa eegamu kan ummaticha fayyadu maaltu keessaa eegama akkamitti jira? Akkamitti adeemaa jira? Wanni walitti qabeenyi hayyoota Oromoodhaa Finfinneetti ka'ee galee Finfinnee marraa lammaffaa yookaan marsaa lammaffaadhaa Finfinneetti wal gahanii garuu jalqaba Eritiriyaa Asmaraa ture. Hayyoonni Oromoo bebbeekamoon Imaammataa adda addaa irratti wixinee kan wixeessuu danda'an biyya alaa keessa walitti qabamanii Asmaraatti wal gahamanii jechuudha. Kunis maaliifi Imaammataa bulchiinsa Oromiyaa egeree kan jedhu ture. Imaa kan qopheessaa turani. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo hayyoota kanallee qindeessuu keessatti qooda olaanaatti qaba. Qindeessuu duwwaayyuu miti Oromiyaan egeree bifa kam qabaachuu qabdi kan jedhu ogummaa adda addaa kan qaban, dandeettii adda addaa kan qaban, muuxannoo bara dheeraadhaaf irratti hojjetaa kan turan gartuudhaan ijaaramanii biyya alaa keessatti yeroo dheeraaf itti qophaa'anii Asmaraa irratti konferensii sana goone jechuudha. Sunis Oromiyaan yoo wala boomte yookaan bilisummaan dhufe Oromiyaadhaaf imaammata akkamii barbaachisaa? Bifa kamiin bu'annoo taate ummati kun mishooma gahaa argata karaa poolitikaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa waliigala kan jedhuun wixinee tokko wixinan. Sun egaa karoora dhaabichi kan qabu irratti dabalateeti. Haala amma jiru wajjin qonnoo godhan. Karooraaf heera adda bilisummaa Oromoo irra kan jiru, sagantaa siyaasaa ABO irra kan jiru irratti dabalatee jechuudha. Maaliif Oromiyaan yeroo ilaallu baay'ee hiyyoomteetti waggaa dheeraadhaaf saamamaa baate, waggaa dheeraadhaaf qabeenyi ishee biyya hin beekamnetti dhaqee nama hin beekamne sooraa bahe ammallee sooraa jira. Oromiyaaf hin dhoolle, uummata isheef hin dhoolle. Fakkeenyaaf albuuda maayining yoo ilaalle. Biyya Itoophiyaa keessaa sadarkaa olaanaatti qabamu Oromiyaa keessaati. Oromiyaa keessaa ba'a garuu uummata naannoo uummata Oromoodhaaf waan akka guutu. Waggaa dheeraadhaaf bara Haayile Sillaasee ni ba'a, bara Dargii ni ba'a, bara Wayyaanee ni ba'a. Albuudni kun eessa akka dhaqu ibin Oromoonis mootummaan Oromoo iyyuu waan beeku miti naannoo Oromoo. Abbaatti dhimma ba'uyyuu namni beeku. Warqeen hin guurama. Ibna baradiin yookaan marbi jedhamu dhagaan adii ni ba'a. Sibiilli ni ba'a. Waan hin baane hin jiru jechuudha. Lafa keessaa jechuudha. Kana Oromiyaadhaaf riisoorsiin Oromiyaadhaaf akkamitti ooluu qaba saba Oromoodhaaf kan jedhu irratti imaammata baasa. Karaa qonnaadhaa yoo ilaalte qonnaadhaan Oromiyaan maaliif biyya lafaarraa gad duubatti hafte? Oromiyaa qofayyuu miti Itoophiyaa. Biyya lafaarraa eegeerra jirra. Maaliif uummati keenya bara Minilik qotee gabbara. Bara Haayile Sillaasee qotee gabbara. Bara Dargii qotee gabbara. Kan inni qotu harkaan qota, sangaan qota jechuudha. Sangaan qota. Biyyi lafaa nu booda ka'ee, eengadduma ka'ee, tiraaktaraa fi
kombaayineraa fi harvesteraan qotaa jira jechuudha. Oomisha guddaa galfataa jira. Sabni keenya sangaa cimdii lama sattiin qotaa ba'eerra gara cimdii tokkotti deebisate. Hiyyummaarra cimdii tokkorraa harkaan qotuutti gad deebi'e. Harkaan qotuurraa immoo gatiin xaa'ootti mi'aayee gatiin sanyii filatamaa jedhanii gabaarraa fidanitti gurguranitti mi'aayee lafa isaayyuu maatii isaayyuu dhiisee godaanaa jira qotee bulaan Oromoo. Lafayyuu dhiise. Waa'ee keenya gadi maal ta'e? Mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee jiru sun waggaa 27 kana guutuu waa hin goone. Dargiin waa hin goone. Uummata keenyaaf waan fooyya'ina qabu tokko hin jiru. Nagadee qotee buna isaa nagadee gatii gaarii argatee hin jiru. Qotee bulaan buna gaafa akka gaariitti qotatee midhaan qotatee bulu amata keessatti Oromiyaa guutuu keessatti tiraakatu bobba'a. Konkolaataa gurguddaa bobba'a. Miizana xiqqoo dhaabanii qotee bulaarraa kan inni waggaa tokko guutuu dafqaa ba'ee guyyaa tokkotti gatii xiqqoodhaan irraa guuranii deemu. Biyya bakka inni deemu hin beekamu midhaan. Bunni humna inni itti baase oomisha sanaa fi gatiin irraa argatu waliin gitu. Qotaa ba'ee maatii isaatti aramaa bahanii ijoolleen isaa haati manaa isaatti fi qotaa ba'ee faayinaalii waan ijoollee isaaf dabtaratti bituu fi huccuutti bituutti illee hin gurgurachu. Gatii xiqqoodhaan dhufanii irraa saamanii gara hin deemnetti deemu. Hin darbine qotee bulaa keenya. Loon ni horsiisa malee qotee bulaan keenya foon nyaatee hin beeku. Loon ni horsiise malee aannan dhugee hin beeku. Kanaaf Oromiyaan maal ta'uu qabdi? Itti fufuu qaba. Ammallee akka bara Fari'oo waggaa 3,000 4,000 dura sangaan qotu qotaa bahanii naayilirra akka kanatti qotuu qaba Oromoon har'allee. Har'allee Oromoodha kan kanaan qotu. Sanayyuu dhabee akka dura siin jedhe harkaan qotaa jira. Harkaanuu dhabee qeerraa ari'amaa maatii isaa gatee bittinsee deemaa jira. Kanaaf imaammata Oromiyaa egeree kan jedhu isa sana lafa keenya. Karaa nagadaa. Nagada Oromoon guddoo hin deemne. Ekspoort impoortiidhaan guddoo hin deemne. Qabeenya Oromiyaa kan ekspoortii godhu alagaadha. Ka biyya galcheetti gurguru alagaadha. Namni keenya yoo baay'ate hoteeluma banate hoteelumaa fooqii tokko banate yoo baay'ee guddate nama miliyoona meeqa keessa namatti qubaan lakkuuf. Kaan lookaalii suuqii bayu banate nagade malee nagada gurguddaa qabeenya biyya isaatiin gitu keessa hin galle. Ilmaan Oromoodhaa waggaarraa waggaatti hiriiranii karaarra dhaabatu hojii dhablee. High school graduates, university graduates, degree baatanii, masters baatanii biyya irratti laata karaarra dhaabatu. Why this? Oromiyaan jiituudhatuu jennu, Oromiyaan magariisatuu jennu, Oromiyaan qabeenya qabdituu jennu. Eessa jira qabeenyi ishee? Mootummaan sun sirnaan allokeetti hin guute. Mootummaa ofii waan hin qabneef uummati kun qabeenyadha. Mootummaa ofii waan hin qabneef riisorsiin saamama. Mootummaa ofii waan hin qabneef hidhama. Mootummaa ofii waan hin qabneef ajjeefama. Mootummaa ofii waan hin qabneef hojii dhablee ta'ee karaarra deema. Why? Kana namni guddisetti yaadu qaba. Qabeenya keenya ka alatti ergu, ka alaa fidu, alagaadha. Eenyu akka ta'e hin beeku. Gibirrirraan jiru utuu iji kee arguu shaakkisoodhaan warqee fe'atee Finfinneetti dhufa tiraakii. Utuu iji kee arguu loon Booranaa fi Gujii keessaa loon fe'atee Arsii keessaa loon fe'ee tiraakatti naqee uummata jalaa Finfinnee dhufa. Utuu iji kee arguu dhagaa adii fi buna biyya Oromiyaa irraa guuree warqee guuree konkolaataa uummata irraa deema jechuudha. Nagadi export importiin maa jiraate jechuun garuu Oromoo irraa fi akka fayyaduu qabutti abbaa qabeenyaa abbaa biyyaa akka fayyaduu qabutti ta'uu qabaata. Har'a naannoo Gujii fi Oromiyaa lixaa beelessina isa jedhuun uummata Oromoo lixa Oromiyaa jiraniif Gujii Boorana keessa gatii xaa'oodhaa yoo deemtee gaafatte gatii xaa'oo samiitti ol baasan. Xaa'oon gatiin isaas miti. Qotee bulaan oolmaa guyyaa takka lama ittiin qotu
irraa oomisha argatu xaa'oo kanatti kabaasutu caala horii. Kanaaf jedhee qabeenya isaa dhiisee xaa'oo bituu dadhabee badaa jira jechuudha. Laftuun qotatiin hafaa jira. Beekaa ta'e jedhamee gatiitti baay'ee. Why is this? Maaliif? Qotee bulaa oomishee magaalaa nyaachisu. Oomishee biyya jiraachisu. Namni yaadatu hin jiru. Look, har'a siyaasa Itoophiyaa keessatti haasa'an ilaala. Mootummaan kan haasa'u ilaala. Aktiivistooti kan haasa'an ilaala. Jireenya uummataa irra kan haasa'u tokko. Wayi dhageesse? Siyaasuma federaalizimii fi maal irraati namu wal dha'aa oola. Garuu jireenya uummataa beelli yeroo nafatu. Hiyyumni yeroo nafatu halkan tokko illee nafatu. Qoricha dhabuun, tajaajila fayyaa dhabuun yeroo nafatu. Haati Oromoo baadiyyaatti akkam ta'aa jirti? Ilmaan Oromoo baadiyyaatti tajaajila gahaa argatu, karaa qabu, qabeenya qabu yoo jette hin jiru. Yeroo nafatu. Kanaaf maqaa kanaan immoo isa hanga kana godhan irratti iyyuu gargaarsa biyya alaa, liqii biyya alaa uummata irratti fudhatu. Uummata irratti fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf tajaajila fayyaa bal'isnaa jedhanii Haayile Sillaasee keessa, Dargii keessa amma bara wayyaanee birrii biliyeena meeqatu gargaarsi dhufu. Liqiin birrii meeqatu dhufu. Tajaajilli fayyaa Oromiyaa keessa bal'ate maali? Mana qorichaa hammamiitu jira? Kiliinika hammamii baadiyyaa jira? Bishaan hammamii argata namni? Bishaan qulqulluu hin jiru. Karaa maaltu jira? Karaa fuudhanii faranchaayizii godhanii hunda namootatti injiinara jedhanii kennanii homti tokko karaan hin jiru. Liqiin kun eessa dhaqa? Modern farm jedhanii qonnaa ammayyummaa goona jedhanii dargiirraanis wayyaaniinis maalis liqii liqeeffatanii qonnaan ammayyaa ta'e bakka kam jira? Qotee bulaas akkami kan qonnaa ammayyaa diip baadiyyaa yoo dhatte bakka karaan hin jirre yoo dhatte namni baay'een baadiyyaatti dhalatee guddatee yoo hidhatte namni yaadu. Jireenyi Oromiyaa qabsoofnuufi sun Oromiyaa bal'oo jiitonni uummata keenya graasrootii jiruuf qabsoofnu sun jireenyi isaa wanti jijjiirame hin jiru. Namuu ka haasa'u poolitikaa dhimma adda irraati jechuudha. Mootummaan illee kana yaadataati hin jiru. Mootummaan komfort zoonii mataa isaa tolfate, komfort zoonii isaa jira, diraamaa maddaatti hojjechuu malee gadi bu'ee jireenyi uummata maal kan jedhu. Egaa uummata jireenya dhabe kanatu immoo achii kaanaan kan mootummaa galagalchu sanuma. Namni beela'ee beela nafatu. Kanaaf imaammati kana hunda ilaalee Oromiyaaf maaltu malaa? Uummati keenya maal argachuu qabu? Kanneen hidhaa irratti miidhaman maal argachuu qabu? Tajaajila akkamii? Kanneen dullooman maal argachuu qabu? Kanneen ritaayirii godhan maal argachuu qabu? Kanneen humna of wal'aanuu qabne karaa fayyaadhaan tajaajila akkamii argachuu qabu? Karaa geejjibaa tajaajila akkamii argachuu qabu? Kan karaa jireenyaadhaan qabeenya Oromiyaa irraa tajaajila akkamii argachuu qabu? Nam tokko ka jedhu irratti hojjenne. Ilmi Oromoo akka bilisummaa Oromoo jedhu nam tokko agabuu ooluuf agabuu buluu hin qabu. Because Oromiyaan qabdi waan ta'eef. Hiyyeessa fedhellee yoo ta'e nyaatee buluu qabu. Hiyyeessa fedhellee ta'e uffatee hojii argatee jiraachuu qabu. Oromiyaan ka Oromooyyuu miti alagaayyuu ni geesse. Alagaafuu ni geesse. Alagaayyuu fiddee hojjechiisaa jira. Lafa bal'oo qabna. Lafa takkaan tuqamiin qabna baadiyyaa. Mishoomsuu dandeenya. Albuudaaf maal hunda. Kana sirnaan yoo mootummaa ofii qabaate Oromoon itti dhimma baha. Addi bilisummaa Oromoollee ka qabsaa'uu fi isa kanaafiti imaammata tolchaati jirra. Imaammata Oromiyaa egeree bifa kamiin Oromiyaan ifatti bahuu qabdi, bifa kamiin mishoomuu qabdi, bifa kamiin tajaajila argachuu qabdi, bifa kamiin abbaa biyyaa ta'uu qabdi. Ibsaan Oromiyaa keessaa haayidroo elektiriikiin bahu bakka fedhe deemtee gaafachuu dandeessa. Uummati naannoo sana akkatti jiraatu fincu'aa dhaqeen fincu'aa riqicha kana jalaa elektirikatu madda humna ibsaatu madda. Inni ibsaa maddu kun biyya biraa deemee maallaqa sharafa si argamsiisa. Garuu irri isaa keessi
kadur makiinaa irra daddabartu caccabaa karaan makiinaa irra darbu hin jiru. Jarri isaa paaworii madda jechuudha. Karaan hin jiru. Uummati magaalaa sanaa waan fakkaatu. Tajaajilli gahaa hin jiru. Karaan sun amma deemee wannoo jedhu. Kun achi duwwaa miti fakkeenyaaf kaase malee shaakisoo hodhattee, laga dambii hodhattee, lubbaa hodhattee, buna ilaaltee, falbuuda achi baasan ilaaltee, jimma hodhattee waanuma fakkaata tokko bakka hundee. Hararge jimaa nagada jedhanii waggaa meeqa miliyoona meeqaan galu uummati keenya hin jiru. Kanaaf imaammata Oromiyaa egeree jenne Oromiyaan kun jijjiirama hundee qabuun akka isheen jiraattu barbaadne. Jijjiiramni hundee qabeessa jechuun immoo mootummaan tokko of qabeebsee innumti duraanii akkuma duraaniitti haa deemusa jedhu miti. Jijjiiramni hundee Itoophiyaas ta'e Oromiyaa irratti ni barbaachisa. Hundeen jijjiiramuu qaba. Itoophiyaan bara Haayile Sillaaseen nama saamaa ture, qabeenya uummataa saamaa ture, uummata hiyyeessaa ture, dargiin dhufe jijjiirama hundee godhe. Qabeebsaan godhe hundeedhaan jijjiire. Qabeenya impaayirri sun saamaa ba'e, mootummaa saamaa ba'e irraa fuudhe. Hiyyeessaaf deebisa jedhee akka barbaadetti deebisa hin deebisne kan isaati. Dargii immoo dhufee mootummaan Ihaadig yookaan Wayyaaneen jijjiirama hundee goote jechuudha dargii. Dargis fonqolchite guutummaan sirna ishee caasaa ishee diriirsanii qabeenya jiru kan uummataa ta'edhanii fuudhanii lafti kan uummataa ta'edhan booddee kan mootummaatis kan uummataatis jedhu sana godhan jechuudha. Mootummaan kun garuu jijjiirama hundee qabu. Uummatuma sanatu uummatuma sana. Qabeenyi isaan harka jira kan hidhee kan ajjeese isaan. Kanaaf imaammata barbaachisa. Lafa Oromoof illee land usage akkamitti lafti dhimma bahama akkamitti qabeenyi dhimma bahama. Kana irratti dabalee sirni darbe opidiyoon jechuudha. Opidiyoon Oromiyaa for sale jedhanii waan dhiyeeffatanii qabu Oromiyaan gurguramaa ture. Yoo dhugaa walitti bara Wayyaanee keessa. Maappiin Oromiyaa nuti durbeennu sun hin jiru. Har'a hin jiru. Maappiin Oromiyaa lafa Oromoon irra jiraatanii jenna. Biyyi Oromiyaa dachee Oromoo irra jiraatu. Matakkal gamanaa muranii naannoo Matakkalii fi naannoo Wambara jedhamu utuu isaanii argu Amaaraa fi Beenishaangulitti kennan. Gumuzitti. Namni tokko falmee hin jiru viidiyoo keessa. Tokko falmee kun lafa keenya dachii keenya namni jedhu. Gaafa isaan raayyaa fudhatanii naannoo Tigraayitti dabalan Walloo kaaba Oromiyaadha. Muranii amma barbaadan fudhatan namni tokko namni falmee hin jiru. Dachii Oromooti beeki. Harargeen as dhiyoo fagoo miti. Mi'eessoorra amma booda Maayyuu Mulluqqeetti uummata keenya akka malee buqqisanii internal displaced godhanii Wallaggaa fi Lubbaaborii fi naannoo Jiddugaleessatti uummata keenya facaasanii kan Sumaaleetti baqatee uummati lafti sun harana saba biraa fi gosa biraa irra namni gaafate lafti Oromoorraa utuu mootummaa qabaatte inchii tokko akkamitti kennita lafa Oromoo an inchi tokko gadhiise maa uummata irraa buqqiseetti deemaa jechuudha. Lola baadimmee Zaalambessaa lafa mataakku tokko irratti uummati 1,100 lafa 1,300 wal fixan. Lafa taakku tokko principally dhadhanii. Lafa jechuun principally. Lafa keetti nama miti garratti sii murteessu. Principally waan ta'eef irratti dhumanii jarrisu. Keenya garuu godina gadhiisee fi deema. Godina tokko guutuu kennee dhedhan taasaa miti. Maaliif akka dura siin jedhee hoogganni siyaasaa konferensi zoonii mataa isaa tolfate. Namni gabbayee waan kanarraa dubbatu. Kanaaf yoo ni qabsoofte ta'e hadhiistee qabsoofte uummata keef waa fiduudha jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti. Dantaa tokkoof itti hin deemu. Waa'een lafaa, waa'een magaalaa nuuf principally malee tapha siyaasaa miti. Principally waa'een Finfinnee gaaffiin daangaa keenya gaaffiin lafa Oromoodha sanadha. Abbaan biyyummaa isaatti haa mirkanaa'u isa jedhurraati imaammati suni tumamee lammata immoo Finfinnee keessatti akka galleen deemnee waan kana
uummataa fi hayyoota biyya keessa jiran hayyoota biyyatti hafan carraa isaan argatiin dura walitti qabne mariisisne har'as mariin kun deemaa jira. Hayyoonni bakka jiranitti godina hunda irratti mariisifamaa jira. Itti jira gara tokkotti ittiin baanaa jenneeti jirra jechuudha fayyaa. Baay'ee gaariidha. Waa'ee maadaabaraa kana irra deebiftanii kaaftanii anis waan yaadadhuun qaba. Bara Haile Sillaasee tola kennama jechuun dhagaye gaheellee haalaan waa'ee isaa hin hubanne tola kennamee warri ministeerri qonnaa kunfaan sartoomaa saayyaa fa'aa jedhee qotee uummatatti agarsiisee tola kennanii bara dargii kanan anis gahee hubadhee jooniyaan tokko kiiloon 50 birrii 25 fakkaata kuntaalli isaa immoo bara birrii 50 gurguramaa ture. Kuni exponential jechuun dandeenya gatiinsaa dabalaa dhufee akkuma sun jettan egaa humna qotee bulaatii ol ta'e maaltu ta'e 1996 fakkaata giddu galeessa Oromiyaa keessatti qarqara jiru bira geenye arguu hin dandeenye yeroo urjii maxxansaa turre jechaadha. Maaliif nuti ifatti baay'ee socho'uu hin dandeenyu Finfinneerraa fagaanne garuu giddu galeessa Oromiyaa kana Shawaa dhihaa Shawaa bahaa kana keessa rakkinni guddaan uumame uummatichi oomishni maadaabaraa sanaan oomishate idaa maadaabaraa iyyuu irraa baasuu dadhabe. Taanaan iyyuu hidhattoota poolisoota baadiyyaa keessatti bobbaasanii akka qabeenya qotee bultichi qabu sangaa isaa dabalatee gabaatti oofamee haraaja gurguramee akka idaan maadaabaraa kaffalamu ta'e sana booda iyyuu uummatichi hiriira bahee maal jedha kana irratti kabarii gooneera kanaaf yaadadha urjii irratti waa'ee isaa barreessinee turre sana keessatti namni du'ellee jira horii isaa akkoo akkamna jalaa ooftu jedhee kan ajjeefame jira sana hiriira bahee maal jedha adaraa maaloo isa baranaa loon keenya sangaa keessatti hin qonnus gurguraa fudhadha lammaffaa garuu adaraa nutti hin fidinaa maadaabaraa kana jedhan hiriira irratti deebiin kennameef waan nama dhibu isa dhufee magaazina kuufamee taa'ee jiru akkam abbaa keessanis ni goonaree aangaa mootummaa kana jedhe hiriira irratti akkam abbaa keessanis ni goonaree as keessatti jarri kun bakka bu'oota uummataati moo bakka bu'oota sooreyyii biyyoota ambaati kun daldala biraa miti keessaa komeen koo guddaan ogeeyyii qonnaa irratti asirratti wanti kun akka sigaaraa akka suusii sigaaraa fa'aa lafa Oromoo kan suusii qabsiisu beeku asirratti uummanni kun amma danda'etti akka of eeggatu sila barsiisuu irraa eegamu lafti Oromoo biyyoon Oromoo irra caalaansaa mataan isaatu akka maadabaraati maadabaraa barbaadu miti naannootti dhalatte akkasi biyyoon isaa ummaarame bakka tokko deeme mataan isaa maadabaraadha maadabaraan barbaadu garuu nagada waan ta'eef keessas immoo biizinasii waan jiruuf tarii gaa wanti keessaa qooddatan duruunfatanii uummata jirratti waan ta'e haala akkasiiti kana waa'ee jechuu danda'ama asirrattis gabaabsine nurkaa dheerachaa jira dhimmi jabaan tokko immoo ammayyuu karaan tura bara dheeraadhaaf dhumaatima guddaa kan fide waa'ee Finfinneeti waan master plan jedhan sana lafarra harkifamaa warri aangoorra turan akka isaanitti dhiyeessaa jiran iyyuu akka Oromoon iyyuu ittiin gaafatanii akkuma isin tuqxanii Oromoon Finfinneen seenaanis seeraanis kan kooteedha. Gaafiin isaa gaafii abbaa biyyummaati. Ishee dabsanii dantaa addaa tokko wal jedhanii numtuu immoo lafarra harkifamuudhaan alatti eessa iyyuu hin geenye faallaa sanaatiin iyyuu humnoonni haaraanuu kaka'anii kan durin beekamne fakkeenyaaf ammas akka baaldaraas of hin jedhu fa'aa kan biraas amma immoo kaleessa kana dheengadda kana mumaan dhageenyaa dhaabni olaantummaan naannoo Amaaraa bulchuyyuu abbaa biyyummaa uummata Amaaraa Finfinnee irratti abbaa biyyummaa isaas mirkaneessuudhaaf karaa filatamaa taasifnee kan nuti fudhanne paartii amma ijaaraa jirru kana paartii biltsiginnaa kana waan ta'eef isin waa biraa dhiisaati asuma irratti deeggarsa keessan nuu kenna. Kan biraa wanti dubbatan kun hundumtuu oomacha jedhani oomacha arafaanoo ixafaalu gatiin qabu akkasuma itti adeemamaa jira. Gabaabaadhumatti ifatti addi bilisummaa Oromoo asirratti ejjannoo isaa eenyuyyuu beeka. Akkamitti fiixaan baasuudhaaf akeekkatee jira laata akkamitti mirkaneessa abbaa biyyummaa Oromoo kan Finfinneetti seettume gabaabaadhuma dhaabni lafa keewwate jiru jiraate.
Akka dhaabaatti Finfinneen Oromiyaa irraa adda miti. Finfinnees ta'e magaalottiin Oromoo Oromiyaa irraa addatti akkuma dura siin jedhe bifa chirchaaroon ilaalamu. Chirchaaroon dhiyaatan gaaffiin walumaa gala abbaa biyyummaa yeroo jennu Finfinnee dabalate magaalota Oromiyaa dabalate. Finfinneen kan Oromooti yeroo jennu Finfinnee keessa sabni biraa hin jiraatin jechuudha. Abbaan biyyummaa isaa kan Oromooti. Hundeen lafa sana kan Oromooti lafti kun koloniidhaan qabame. Kun abbaan fedhe beeka. Ani mootummaan amma jirus ta'e uummanni keenya gariin ibin aktiivistiin maalirraa sodaata nama. Wanti sodaatan hin jiru kan hin qabneyyuu keenya jedhu dhufanii kan isaanii kan hin taane. Kanaaf Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaatti dachii Oromooti kun kan adda bilisummaa Oromoo heera keenya irra kan jiru. Kanarraa immoo duubatti hin jennu. Waan deebinee nagosheet goonee Finfinnee chirchaaroon laannee Adaamaas chirchaaroon laannee Dirreedawaas chirchaaroon laannee tokko lamaan namni keessa jirtan filadhaa jennee individual rights isa jedhu sana waan goonu miti jechuudha. Oromiyaas booda chirchaaroon kennuuf danda'a. Kanaaf walumaa gala dimshaashatti Oromiyaan gaaffiin Oromiyaa walabummaa ishee gaafannu walumaa gala Finfinneen keessa jira. Walabummaa Oromiyaa jechuun immoo walabummaa saboota cunqurfamoo hunda Oromiyaa keessa jira. Oromiyaan bilisoomte Amaarri nu keessa jiru ni bilisaa, sabni biraallee nu keessa jiru bilisa ta'a. Oromoo irra addatti waan jiraatu. Gaaffii sabummaa Oromoo yeroo gaafan gaaffii saba biraa cunqursuu jechuu miti. Hiikkaansa sabni kamiyyuu biyya Oromoo keessatti hojjetee jiraachuu mirga qaba. Nagadachuuf mirga qaba. Mirga Oromootti hangam buune. Garuu bilisummaan saba Oromoodha. Cunqursaa saba biraa miti jechuudha. Abbaan biyyummaa Finfinneedha. Saba biraa Finfinnee keessaa baasa. Abbaa biyyummaa isaa dhorka jechuudha. Jireenya Finfinnee irratti akka addaatti ilaalamaa jechuudha. Finfinnee rakkoo dur jiraatutti jiraata namu. Garuu eenyummaa fi biyyummaan Finfinneedha kan Oromooti. Kun waan jala muraati jechuudha. Gaariidha. Jala bultii hiree murteeffannaa uummataa Sidaamaa sana keessatti iyyuu warri akeeka sana mormanu waan olola isaan ofaa turan keessaa tokko uummata gara biraa uummata Sidaamaan taane keessaa hawaasaa keessa jiraatu badaa jirtaa yaa uummata na kaayiti mormi manni Sidaamaa naannoo isaa dhuunfatee naannoo isaa uummatee bulchuu jalqabnaan jiraachuu hin dandeessu. Isuma sana iyyuu Finfinneetti apply godhaas turanii wanti nama ajaa'ibu mirgi isaanii hin eegama jettan kanaan dura sirraa dedeemnee kaafnetti fakkaata. Biyyuma hambaa kanatti illee qarqara galaana qaxxaamuree biyya 2-3 kutee dhufe asitti illee isa asitti dhalatee guddate wajjin isa asitti akaakayyuu lakkoofsisee wajjin mirgoota isa fundamental ta'an qofa miti. Fakkeenyaaf mirga filachuu qofa miti. Isa irra darbee filmaata yeroo darbe waggaa tokko dura Torontootti geggeeffame keessatti baqattuun yookaan immigiraantiin Eertiraa tokko Itoophiyaa jechuu dandeenya. Filachuu dabartee meerii ta'uudhaa dorgomteetti. Jarri kun kana beeku. Kanumatti Oromiyaattis eessattuu hawaasaattis Finfinneetti kun akka hojiirra oolu beeku. Garuu akeekuma gaaffii uummataa sana akka bakka hin geenyee fi uummaticha sodaachisanii intimidate godhanii akka inni faallaa kanaa ijaajju. Irra caalaa immoo uummatoota kana wal dhabsiisuu walitti naquudha. Kana waan isa otuma beekanuuti kan haala nuti jechuu hin danda'an. Otuma beekanuu dinnaayi godhu. Akka isaan fedhii isaanii hojii waan hin deemneedhaa fi kana irratti badaa yeroo baay'een dabarsinu egaa waan hundaa'u murteessaan uummatichi aangoo isaa dhuunfachuudha jechaan bakka bu'aasaa isa dhugaatisa bakka bu'u muudachuudha filmaataanis karaa biraatiinis sana irratti tariigaa tokkoon fedhiin uummatootaa murtii argachaa deemu amantaa jedhutu jira. Ammas gabaabaa seexuu dhumaati kuni gabaabaadhumatti bodaawwan illee gaazexaa magazinii tokkoo fi interview kennanii turanii magazinii Ingiliziffaati irra caalaan isaa onlaayinii adeemaa meeqaan Oromootu argee dubbisee isa jedhutu xiqqoo rakkoo waan ta'eef Addis Standard jedhamanatti fakkaata.
waa'ee filmaataa gaafatamanii Oromiyaatti sagalee wayyabaan irra caalaa akkamuu waan beeknaa mana maree federaalaatti immoo humna gahaa qaban akka deemnu nutti mul'atanii asirratti ilaalcha addaa qabdu shakkii qabdu shakkiin hoo jiraate maalirraa kan ka'edha. Shakkii tokko hin qabnu waan Hayidureen jedhe sun sirriidhuma. Akkuma Hayidureen jedhedha Oromiyaa keessatti akka waannu shakkii tokko iyyuu hin qabnu konfidensii guutuu qabnu uummata keenya irratti. Maaliif uummati kun waggaa dheeraa irratti wareegame waggaa dheeraa irratti dadhabee kaayyoo kanaadhaaf wareeganni hin kaffalin jiru jechuudha. Ibin saboota kaan ollaa keenya jiraniyyuu dabarree deemna nuti saboonni gaarii adda bilisummaa Oromoo akkatti filan inuma hubanna jechuudha. Kanaaf humna guddaa akka nuti horan ilmaatan akka mo'annu nu dhiisiiti alagaanuu ni beeka. Utuu kana wannoo tokkoyyuu hin barbaachisu biyya keessa deemte qormaata addaayyuu hin barbaachisu. Because uummati kun itti wareegameera. Kanaaf waan adda bilisummaa Oromoo jedhes ta'e Hayidureen jedhee karaadha dhugaadha jechuudha. Se shakkiyeettu wantan kaasee fi ofishaalii kan hin taane oduu tokkotiyyuu adeemaa ture. Oduu kana dhibbaa dhibbatti sobanii gatanii bira darbuunis rakkisaadha. Waa'ee filmaata poolitikaa waan ta'eef after all. Maalinni nuti ijoollee mallasiimii warri ihaadiguma amma deebi'ee EPP or PP biltsiginnaa paartii warra ta'e kanatti aangawoota isaanii walumaa olaanaa keessaayyuu tokko hayyoota aktivistoota kana walitti qabee dubbataayyuu nuti ijoollee mallasiimii warri filmaataan immoo wanna jedhanii dubbatan kun waggaa 28 darbe kana maal gochaa akka turre inni raanfatammoo akkamitti kana yaadu waan yoo tokko dukka'e tarii sanaachittu an immoo akka nam tokkottu waanan shakku tokkoon qaban ture. Egaa daqiiqaa ishee dhumaarratti sa'aatii ishee dhumaarratti guyyaa ishee dhumaarratti amalli babbadaan sun gadi ba'uuf adeemaa laata. Inni isa sagalee kennu doorsisu inni warra taajjabdu doorsisu inni korojoo karaarraa maqsuu kun jarri kun immoo dhugumattuu waggaa 30 afaan guurra turanii resources to'ataa jiru caasaa qabu amma gandaatti wanni 5-1 jedhamu sun iyyuu amma onaa diigamee dhiisee isaa waan mirkaneeffanne hin qabnu kanarraa ka'eetan waan shakkitan qabdu nan jedhe. Lakki waan shakki naannoo miti nuti ijoollee mallasi kan jedhan nuti haaluu dhiisuu isaaniif dhuguma ijoollee mallas ta'uu isaaniif galata qabu haaluu dhiisuu isaaniif jechuudha. Malee ijoollee mallas ta'uuf galata qabu jechuudha. Sana nuti isaa hin haallu dhuguma ijoollee mallasi sanaan garuu waan itti dhaadatamu guddoollee namatti fakkaatu. Filmaata kana aadaa biyya Itoophiyaa keessatti filmaatiin deema malee filmaati haqaa deemu. Paartii tokko mo'atee filmaata haqaa deemsee hin beeku. Waggaa 27 paartuma tokkotu filmaatan deemsadha. Faayinaalii yoo mo'ames isumatu fudhataa jechuudha. Kun maalirraati humni tikaaf humni poolisii paartiitti hidhatee jiran mootummaatti hidhan. Mootummaatti paartiitti hidhatee jiran. Paartiin akka barbaade tika isaa ajaja akka barbaade poolisiis wattaaddaras ajajaa. Poolisiinis waraannis instituushinii mataa isaanii miti. Taqwaamii mataa isaanii miti. Dhaabbata mataa isaanii qaban. Paartiin tokko kufe paartii wajjin kufa. Kan inni ergamuu fi kan inni tajaajilu paartiidhaaf. Mootummaa miti. Kanaaf yeroo filmaati ga'u paartiin akka barbaade wattaaddara ergee waan barbaade godhaa jechuudha. Aadaan Itoophiyaa isa kanatti. Aadaan Itoophiyaa sanatti. Silaa poolisiin Oromiyaadhaas ta'e poolisiin Itoophiyaa waraanni paartiirraa bahee looggiinsaa uummataaf malee dhaabota siyaasaatiif miti looggiinsaa. Dhaaba isa ergatuufis miti. Itoophiyaan dadhabamani kana waraanaa fi paartii adda baasaa. Mootummaaf paartii adda baasaa. Hin jiru. Ammallee yeroo filmaataatti nama doorsisuuf yeroo waa godhan nama ittiin nama hidhuuf itti dhimma bahu jechuudha wattaaddara isaanii. Poolisii isaanii itti dhimma bahu. Gaafa filmaataa ittiin si doorsisu ittiin
korojoo hatus ni malu isa jedhurraa utuu humni poolisaa monitarii godhate humni waraanaa monitarii godhee kamtu filatee akka biyya dimokiraasiyaa tokkotti ilaala ta'e confidence guuturraa qabaachuu ni dandeessa ta'a aadaan akkasii Itoophiyaa keessa Itoophiyaan yoo amma mootummaan kun kufe paartiin kun yoo kufe bade waraanni akka jirutti hojiin bada jechuudha akkoo bara dargi waraanni kan isa baa ture poolisiin yoo paartiin EPP kun kufe walumaan kufee bada jechuudha silaa mootummaan kamiyyuu dhufu eenyuyyuu filmaataan haa mo'atu akkuma barsiisaadha akkuma hakiimaa ogummaan poolisiis ogummaa wattaandaraas darbuu qaba waraana amma garuu mootummaa Itoophiyaa keessatti kan barame mootummichi kufnaan waraannis hojiin kufaa poolisii hojiin kufa baajeta haaraa baaste haaraatti leenjifatan ni dhufu kan duraa sirni duraa kufe jechuudha kanaafi dhaabbati poolisiyaa waraanaa paartiirraa adda bahuu qaba yoo filmaati karaa dimokiraasii deemee to'atamee sirnaan deema garuu amma sana hin taanetti akka barbaadan ajajanii nama hiisisu akka barbaadan ajajanii nama saamsisu akka barbaadan ajajanii eenyu akka ajajuyyuu hin beekamu command post labsu filmaatas korojoo hachisiisu waan hin goonee fi hin dadhabnee fi jira jennee hin yaadnu maybe shakkiin jedhamtu sun bakka sana jiraatti laata isa jedhu. Baay'ee gaariidha obbo Gaashuu Lammeessaa miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa dhimmoota jaarmaa fi dhimmoota siyaasaa yeroo keessanii fi maqaa Oromiyaanis neetwoorkiin maqaa sagantaa hubannaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'ee galatoomaa isin jedhaa nagaa ta'aa nu jiraadha. Fayyaa ta'a isinis fayyaa ta'e afeeruu keetiif galatooma. Kenya mogani zafanoni wami choli firmanat esa karamfani zafano jecha hula hulati kero koricha roro Maal Fakkaataa faroo ni dabran dhumtoon deemaan akka dhufaati isaatti waliif jirranaan amma lubbuun jirrutti jabaatan mucaa ta'uuni hunda nama jaalata laafannu naagduu ta'uum yajoole yartuun nama tuffataa kanaaf jirran jifannee jirraan gatiin qabu qofaasaa waan eegalan goola boofegaa murteessaan bu'uurisaa dinagdee fi beekumsaa waaltessuu barbaachisa. Akashee walitti muuni wayya maafirra dibu baay'annee tokko ta'uun keenya kan ta'uu dhibee irraa seenuun haamotaani itti seenus nu huba ancii jadhee ciijadhuu waan an jedheefan qaba warra wal nyaatu keessa warri waan Maree fuulatee mi'eeffataan nu maalitti jirraree cidhaan cidha taasisuu firan nama miidhagsu qopheeffachuudha yoos keessummaa gaggeessu yoos keessummaa gaggeessu yoos keessummaa gaggeessu yoos keessummaa gaggeessu.
jaalachaa garuu nama ishii jibbu fakkeessee mimmaan haqaa kan ija ummataa hatu dachiin keenya sammaatu ofittuun kaleessitu. Kan hin beekne fakkeeka